keenya galata rabbi amma moriyoo tokko wajjin guyyaarraa fataa ichaarra waan ta'eef walii wajjin waaqeffannaa baga ayyaana du'aa ka'uu geessan isinii jenna. Nagaa keessa miti akkam jirtu shunkurtii mi'aaye malee nagaa keenya amma jireenyi baawwaddanii fi shunkurtii mi'aaranii haala gabaarratti haasaa yeroo zayitiin illee isaan mana isaanii rakkoo zayitii jira rakkoon zayitii mana keenya jiru dhadhaatti yaannan goroo. Isaan keessa namni mataa raasaa jirudha. Nagaa keenya namni nagaa isaanii warri ibsaa jira. Nagaa ta'uu keessatti marga raasaa nama keessa waliin mataa nagaa nagaa bifaate. Amma akkasina ila ola waaqayyoo isa cubbuu addunyaa maraa baatee. Ila ola waaqayyoo isa ofiisaarra na jaallate. Ila ola waaqayyoo isa cubbuu addunyaa maraa baate. Ila ola waaqayyoo isa ofiisaarra na jaallate. Ila ola waaqayyoo itti deemtee as garaa kee guutuu jaalallee koosii barbadeekamaa. Atutate duamtanama, duanamni uturke bakatu. Itademte asgarage gutu, jalalle kosi barwaregama. Atutate duamtanama, duanamni uturke bakatu. Itademte asgarage gutu, jalalle kosi barwaregama. Atutate duamtanama. Malifana bada, erga yochabe. Namni garan kaadha rogu gara yaabe mogolee kolaafu kufeera dibata fuula nama kakuu eenyutu dhaabata inaafuu nan deema malee gaara gaaree maqaan koo naburraa gaafarrallee nagargaaree gooftaan koo dibata naaf dabalee nan deema malee dadhabeen deebinee amma sittan jiraan qabsoo hafuuraadhaan biilameen deebinee amma sittan jiraan qabsoo hafuuraadhaan argachuu qabuuni biyya ormaa addaan nu deebisu yesuusitti inni adda mukaa yoo kottan deemaa addaan nu deebisu yesuus galatoma.